raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Akkam ooltan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata agayya bultii 3/2021ti. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar ona Gindabarat magaalaa Kaachisii fi naannoo sanitti ajjeechaaf saamichi hidhattoota mootummaa kuneeffataa PPT'n Oromoo irratti gaggeeffamu daran jabaachuu irratti odeessa argannee fi gara konyaa kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii lixaatti bilbiluun milishoonni humnaan lolaa kaaba Impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akka hirmaataniif bobbaafaman kanneen achitti obbaanii kanneen lubbuun afanii gara Oromiyaatti baafatanii giddugaleessa Oromiyaadhaa seenan hidhattoota mootummaa kunneen Abiyyiif amanamoo ta'aniin adamfamanii qabamanii magaalaa Adaamaatti walitti qabamaa jiraatu. Kanneen walitti qabaman keessaas gariin butamanii achi buuteen dhabamsiifamuu dabalataanis guutummaadhuma Oromiyaa keessaa dargaggoota Oromoo akkasumas milishoota humnaan dabalataan magaalaa baadiyaa keessaa qabuudhaan akkasumas dargaggoota hidhamanii jiran mana hidhaa baasanii gara leenjii waraanaatti geessaa jiraatu irratti waan arganne dabalatee gara lixa Oromiyaa Hona Dagiittis bilbiluudhaan lola waraana bilisummaa Oromoo wooboof loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti tibbana deemaa jiruu fi ajjeecha humnoota mootummaa Koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo hidhannoo maleessa irratti deemaa jiru irratti odeessa Oromticha Hona Dagiirraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isaan hawwatus ana xiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu saniin jechaatuman dursa gara lixa shaggar Hona Gindabaratitti bilbiluudhaan ajjeechaa eda galgala magaalaa Kaachis keessatti Oromticha tokko irratti raawwateef saamicha akkaan hamaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa fi hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin Oromoota irratti deemaa jiru. Dabalataan humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraadhaa immoo honni Gindabaratiif honoonni naannoo saniidhaa ristii Amaaraati jechuudhaan duula hamaa hawaasa Oromoo gamasii irratti gaggeessaa jiraatu irratti odeessa Oromticha Hona Gindabaratirraa argamsiniif dhiyeessuun kan afanittis wal duraa duuba tarkaanfanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Hona Abuunaa Gindabarat keessatti kaleessa malee dheengadda ammas obbo Tasfaa Turaa nama jedhamu tokkotti manumaa fuudhaniinumaayyuu rasaasaan osoo hin ta'in albeedhumaan qalanii ajjeesanii jedhu. Kallattii naannoo Mogor kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo leellaa irratti fudhatee namoonni baay'een irraa du'anii ta'uma sanatti haarii sanaa wal deebi'anii qotee bulaa nama nagaa manaa fuudhanii qalan jedhu. Kun egaa Gindabaratitti deddeebi'ee raawwataa jira. Abuunaa Gindabaratitti akka malee ammaatee jira gara qarree doobbii kanattis. Kanan sinirraa odeeffachuuf jedhe maal quba qabdu haala kam keessa jira hawaasni Oromoo gara Gindabaratii fi Abuunaa Gindabarat kun laadaraa? Abuunaa Gindabarat haala badaarra jira. Qabeenyi namaa kaamamaa jira. Magaala namaa kutamee binaan kuntaala 80 kaafii adii kaaname. Ana iddoo Alamuu Galataa kan jedhamu. Torbee darbe ganda Killittoo keessattidha. Ani isaan kaaname. Kaafii kuntaala 80 boqqolloo kuntaala 10 caasaa gandaatu garii gurguratee garii immoo nyaatamee itti fayyadamanii jechaadha. Amma kana mootummaa fi bulchitootuma hona saniit kana tolchaa? Bulchitootuma fi caasaa gandaa milisaa fi jedhamtu kanaaf naqanyootuma warra Amaaraarraa gammoojjiirraa buqqa'ee achirratti galee naqanyaati naqanyootadha. Deebi'eessillee halkan edaatti ganneen dhibaroo kanatti qottoodhaan albeedhaan maqaa isaallee ammaa adda baafachuu hin dandeenye ajjeesan halkanidha jechaadha. Galgaluma edaa jechuudha gaamma dafinooma kaleessaa halkanii kun. Alaanatti bari'u andeen gabbatti bari'u immoo
ganda bidari gobata keessa jiraata magaalaa kanaatti qabsiisaatiin mana biteera mana miliyoona gimmaashaan biteera yaalii kuttaa'ee jedhama mana isaa ibiddaan barbadeessanii faayidatti barii jechaadha. Silaa magaalaa kamii mana bitatan isaan qotee bulaan kun? Magaalaa Kaachii keessatti hospitaala fuulduraa bitatee ijaarrateedha. Kana ibiddaan waan barbadeessan milishaa dhimtii danda'a walitti qabamtee lakkanyoonni bulchiinsi aanaa bira dhaabatee halkan keessaa saatii sadiitti gubanii ibiddaan qabeenya isaa guutuu keessa kan jiru. Amma gaa milishaan kun bulchitooti yoo wooboo gargaarta wooboo deggerta obaafitta nyaachiftaniidhaaf kana raawwatu ta'e nafxanyoonni kun maaliif kan isaan kana raawwatan abbootii qabeenyaa Oromoodhaa naannoo sana qulleessanii ofii naannoo sana dhuunfatuudhaaf moo maaliif deddeebi'eetu magaalaa Kaachisiif naannoo san keessa abbootiin qabeenyaa Oromoo warri kaan hidhamanii warri kaan ajjeefamanii warri kaan baqatanii dhumaa jiru akkam margaa jirrutti. Uummata Oromoo qabsuudhaaf abbootii qabeenyaa qabsuudhaaf qabeenya Oromoo taasisanii qabsoo Oromoo duubatti fasaleessuudhaaf kaayyoon isaanii kanadha sodaachisuudhaaf jiisuudhaaf akka jiru qabsoon uummata Oromoo immoo kaasuu tokkitti deebachuu hin deebi'u. Oromoon immoo yeroo hunda tarkaanfii fudhachuudhaan uummata irraa qolachuudhaan yeroo ammaa kanatti uummanni ooboo jajjabeessee ooboo malee abdii hin qabne nyaachisee obaasee ooboo fuuldura dhasaasaa waan barbaachisullee uummanni keenya qabeenya isaarraa ofiisaa haadha buubulee ooboo jajjabeessaa jira. Garuu isaan qabsoo kana laamsheessuudhaaf duubatti deebisuudhaaf yaalaa jirtu nafxanyoon jechaadha. Hamma shukuteetii qabee hamma asiitti Itu aku hancurnya, amma budget hancurnya, amma jaldi hancurnya kan gitu. Bunda kecilnya rasa kecil, ahli yang berbagi dari kuni jam kemawan tindan dahamnya. Yani jadam merah, yani tindan dahamnya. Ini berarti medan bara umat orang itu segera sini tanya sebelum ini karena merah amne. Bisa ini itu warar kami ya. Jadi undan sama dengan pecah kira ini. Homalnya diri kami sudah dari makaramu sendiri hamna ganda. Dirinya kada, dirinya rasanya hatta. Ini pusuannya dirinya. Bukan tadi sengaja sainsi siapa hindu dirinya makanya dia pusuannya dia sainsi dia bicara. Yang terangin, umat lain dia baca. Amma namni edda galgala ajjeefamee qottoodhaan ciramee tureef isaa bakkeetti argame jettan kuni magaaluma Kaachis keessa moo iddoo biraadhaarra deebitaniitu nu ibsitu. Egaa ajjeechaan akkasii kuni jalqaba osoo guutuu Oromiyaa ol hin ga'ini garee Saateenaaw jedhamu tokkotu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhaabbatee abbootii qabeenyaa Oromoodhaa Oromoota keessaa namoota baratanii barattoota yuunivarsiitiidhaa ifaattis mul'isaattis fixaa turan akkasuma magaalaa Harar keessattis gareen Jaanoo jedhamu gareen nafxanyootaa tokko ijaarameetu gocha wal fakkaataa raawwataa ture. Garee sana immoo kan ijaaree fi kan tumsaa ture kallattumaaniyyuu tikootuma mootummaa Koloneel Abiyyis jedhama. Ammoo kun guutuudhuma Oromiyaayyuu ol ga'ee ijuma baafatee amma lixa shaggar kana hona Gindabarat keessatti lafti bakka sanaati agar bakka kanaa ga'u kan keenya sadarkaa jedhanitti himachuu ga'aniidha amma nafxanyootti kan isin jechaa jirtan. Qabeenya keenya hanceenyadha jechaa jiru amma jaldeetti shawaadha shawaan hanceenyadha. Kanaaf uummata kana keessammaan isaa cabsinu kanaan dhiyeeffachuu dandeenyadha kaayyoon isaanii garuu isaanii kan nama garramu zayitii qoricha barbadeessaa buna kanneen ibsaan jiru amma baadiyyaatti ibsaan jiru warra dhufee asitti baakkatee asiisanee faccaadan isaanii kan nama garramu jala saamina irraa qabee maallaqa birrii shanirraa birrii tokko irraa qabee uummata dabaddabanii isaanii garuu gudeedu qabanii yeroo dhaabas ture jedhu gudeedu kan Gindabarat haara gocha sukkanneessa haala badha akka guutuu Oromiyaatti akka aanaa Gindabarat jira jireessuu yaadu nafxanyoonni asirratti ijaaramanii jiran sakuriitiidhaan citaa waan adda addaatiin kanaaf kana jechaa jira. Kan kun immoo gonkumaa hin danda'amu uummata aanaa Gindabarat cabsuu hin danda'ani jilbeeffachiisuu hin danda'ani kanaaf abdii kutatte namni abdii kutatte immoo nama dandeessitu jechaadha. Magaalota tokkitti sana keessa malee naannoo sanarraa guutuutti ibsaa hawaasarraa balleessanii jiran jechuudha kan inni amma sinirraati hubadhu. Gama kabiraatiin ijoollee ilmaan harka qalleeyyiidhaa lixa shaggarii fi akkasumas konya salaalee kana keessaati humnaan qabaniitu fe'aa jiru jedhama. Waan kun hona Gindabarat keessatti raawwateera. Humna waraana warra TPLF itti seenaa jiran sanaaf humnaan fe'aa jiru ka jedhutu jira. Jalqabamee ibsaan yoomi as kan sinirraa bade. Ibsaan jedhuudheera. Kada deebiirraa qabee hamma ganna cirrachaa gateetti ibsaan jiru neetwoorkiin jiru asitti dhufanii gaaffachuudhaaf illee dubartoota ta'e malee dhiirri ol dhufuu hin danda'u dhiirri gabaa bahuu hin danda'u konkolaataan hin jiru konkolaataan citeeraa ijoollee dargaggoota ammoo iddoo fedhee qaratanii qaabanii
biyya tokkotti qeerroo digdamii torba fi warra siyaasaa fuudhanii mana hidhaa keessaa baasanii qaballaa ishee geessina jedhanii fuudhanii affananii fudhatanii deemanii bakka isaan naqanii deemanii leenjitti biraa jiru. Qeerroon gara gammoojjiitti badaa jira. Uummanni magaalaa keessaa ka'aa jira. Yeroo ammaa kanatti baay'ee yaaddeessaadha. Uummanni aanaa dabalate baay'ee yaaddeessaadha. Faachii kudhanii gadi namni bahuu hin danda'u. Reebama balbala isaarra dhaabachuu hin danda'u. Manarra deemanii immoo sakatta'aa jedhanii waan namni qabu. Qabeenya namaa, qabeenya hiyyeessaa, hoolaa argatan, re'ee argatan, hojii argatan fuudhaniitiin kan arginu. Namni kan gaafatu hin jiru. Namatti natti hin qabdu. Seerri jiru waan adin dabalatti kana eenyuutu hin beeka. Nafxanyoonni akkuma Tigraayitti ristii deeffannettee bobbaate sana gaa Oromiyaattis ifatti lola labsitee deemaa jirti jechuudha dandeenya. Gama biraatiin har'allee Itoophiyaa Oromootti ijaaree warri jedhani walirraa fuunee walirraa orree warri jedhani hinumaa hin dhimne waa'ee impaayera Itoophiyaa dimokiraatessus warri dubbatan hin dhimne nafxanyoota bifa kanaan Oromoo obbaasaa jirtu dhaaluuf itti amuummataa jirtu kana waliin jiraatuu ni danda'a Oromoon gara fuula duraatti. Yoon danda'u ta'e akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa akka abbaatti ammoo waan qeerroof qarree bilisummaa Oromoo gorsitan yoo qabaatan akka gorsitaniif asumaan carraasnii kenne. Uummata Oromoo jilbeeffachiisuuf hin danda'anii amma baadiyyaa irratti bilisoomeera waraana irratti dhuunfattee jira jechaadha. Isaantu caasaa ijaaree bulchaa jira. Kanaaf qeerroon uummata aanaa dabalata. Uummanni aanaa dabalata. Harka tokkoon sagalee tokkoon humna nafxanyaa kan ta'e jirtu kana. Gorra antee jirtii lafatti badbad jechaa jirti waan ta'eef kanaaf qeerroon aanaa dabalatu uummanni aanaa dabalatu innaa guddaa alaa dheera harka wal qabateetiin sagalee tokkoon sirna nafxanyaa kana ofirraa fonqolchuudha. Walabummaa bilisummaa keenya gonfachuudhaaf jala geenyerraa kanaaf immoo fincila guddaa garbummaa sagalee tokkoon akka wayyaanii sagalee tokkoon uummanni aanaa dabalatu qeerroof qarreen itti wareegame humna nafxanyaa masaraa mootummaa keessa kaa'ee Asoo qalabee haatiin sirna nafxanyaa kanaaf sagalee ta'e kana sirna nafxanyaa kana sagalee tokkoon ofirraa biqilcha jechuun barbaade uummata aanaa dabalatu kanadhaan yaadni koo. Kan amma dhageessan kun gara giddugaleessa Oromiyaa lixa Shaggar Hona Gindabarateetti bilbiluudhaan haala gamas jiru guutu kan Oromticha Hona Gindabaratirraa odeeffanne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu gara konyaa kibba ba'aa Oromiyaa godina Arsii lixaatti bilbiluudhaan dhimma milishotaa fi dargaggoota Oromoo humnaan gara lola impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti akka hirmaataniif gaggeeffamanii gariin achitti dhumuudhaan kaanis lubbuun baafatanii giddugaleessa Oromiyaa erga seenanii booda hidhattoota mootummaa Koloneel Abiy kanneen sirna nafxanyaaf amanamoo ta'aniin adamsamanii qabamanii magaalaa Adaamaatti walitti qabamaa jiraatu. Ammas marroo lammeessituuf gara lola saniitti akka deebi'aniif dirqisiifamaa jiraatu. Dargaggoonniif milishoonni Oromoo kabiroonis adamfamanii qabamaaf gara lola saniitti akka geeffamaniif dirqisiifamaa jiraatu irratti odeessa argannisiniif dhiyeessina. Ammas nu faana tura. Mootummaan Koloneel Abiy Takkaa'oo PP'n gam tokkoon Oromoo hojjeessaa gama akka biraan ammoo lola Oromoo inni ilaallannetti Oromoo humnaan oofaa jira. Kutaalee Oromiyaa hunda keessaa milishoonni akkasumas dargaggoonni humnaan gara lola TPLF fi PP gidduutti deemaa jirutti geeffamaadha turanii warra achitti dhumanii kaan immoo dhiyeenya kana baqatanii karaa Affaar gara giddugaleessa Oromiyaa akka seenantu jira. Warra kanas ammoo magaalaa Adaamaatti walitti qabanii leenjii kennaa jiru akka isaan hin galle dhorkaniitu gara lolaatti deebisuuf deemu jedhu. Dabalataan ammoo humna dabalataayyuu fe'aadha jiru. Oromoota hidhamanii manadhaa keessa jiran faadha. Kibba ba'aa Oromiyaa kanaaf fe'aa jiru jedhama. Lixa Oromiyaattis kun ta'eera. Akka waliigalaatti akkamii jira hawaasni Oromoo kibba ba'aa Oromiyaa konya Arsii ba'aaf lixa akkasuma kabaalellee yoo quba qabaattan. Injifatanii godhama. Haalli jiru argamma hasamaa jiru kana jettanii waraanni biyyattiin kun wanni keessatti tokko waraana isaan ilaallamu keessatti waraanni kun waraana warra Meeshaalee fi warra waan hir'isuu ta'anii waraanni amma gosa kanatti warra biyyattiin impaayera Itoophiyaa kana dura afaan qawweetiin harka muranii harma muranii deebii dhangalaasanii impaayera Itoophiyaa kana ijaaruutti deeman jechuudha. Isaan gidduu adeemaa jira. Isa kanaaf Oromoo duwwaa miti jettee karaaf sablammoonni biyya Itoophiyaa kana hundinuu waan kana irraa qoda fudhatu illee guddaadha. Waan isaan ilaallanne kana ta'eetti gama Oromootti deebiin gara godina kibba ba'aa kana keessatti wanni ta'aa jiru waan takku ta'een deemne argaa jirra. Waan jireenya Oromoon dabalatee keessatti akkoo waan jabana kana darbaa jiru arginu hin deemne. Dhageenya sun deemni guddinni cimaa jiru jechuudha. Bahara wanni irratti jira. Waraana isaan ilaallanneef
isa kaan dirqiidhaan isa kaan ammoo mana hidhaarraa bu'anii deemanii dirree lolaa irra geessan nama waa tokko leenjii takka hin qabne. Even akkaataa meeshaa waraanaatti qabatan nama hin beekne qabanii fidanii achitti irraa taratoota kaasaniiru. Godinoota kibba baataa keessatti namoonni du'an baay'eetu jiru waan sun jedhamu keessa. Isaan kun booji'amanii isaan kun ammoo jalaa badanii baqatanii warra gaalamii warra oduun dhageenya. Isaan kaan ammoo harka kennatuu fi jalaa bada isaanii waan beekaniif fuudhanii Adaamatti ol kuusanii sirriidha. Dhugaa dhabama dhugaatii. Ammallee isaan kanallee maal gochuudhaan leenjii gabaabduu waan akka workiishoppii leenjii osoo hin taane beekte. Leenjii waraanaatiif namni leenjii yoo xiqqaate waggaa tokko leenjii beektanii akka nama militarii tokko illee ta'uu baay'ee saayinsiisan beeka. Nama baay'ee tureen bita'e fiddee dirree lolaarra dhaabbachuuyyuu lolichuuyyuu lolaa jira qabee isaaniiti. Inni mootummaa abbaa irreetti sirna qeenxee tokko faana hordofee warra riskii barbaadu faana bobba'aa jira. Kudhan malee jiru sun ta'an isaan sossobanii dirree waraanatti deebisuuf sossobaa jiru. Isa galaadhaa warra badee deebiillee ammas barbaadaa jiru jechuudha. Oromoota godina Arsii Lixaarraati miliishota jechuu kooti jalqabuma dirqamaan fe'anii geessanii kan moo lubbuudhaan hafanii gara Adaamaatti baqatanii dhufan keessumaa warra qawwee fuudhee hin dhufne ammas Adaamaatti leenjii sana irratti nu maatii keenya galuu barbaanna jalqaba sammuu nu fedhiidhaan hin duullee warra jedhanii toora nama 120dhaa galgala mooraa san keessaa fuudhaniitu achi buuteen dhabamee jedhu. Kana waan maatiirraa dhageessan qabdu laata namoonni erga Adaamaa ga'anii dhabaman kan isin beektan jira laa? Jiru kan komishinii gochuu nama hedduutu dhabame. Dura Adaamaa geessanii achi booda gara Awaashii Arbaatti geessan jechuudha. Achi dureen leenjiitti kana geessii akka xiqqishu akka waan leenjii jechuudha. Saambilee jira. Achi geessichi deemanii sana booddee Adaamaa irraa gara isaan geeffatan dhabamanii jiru sirriidha maatiin hindeesin jira isaanii wallaranii rakkoo muhammaataa keessa seenanii jiru jechuudha. Inni biraan bayyuu marra mammattaan kanaayyuu akka godina kibba bahaatitti gaafa akka biyya Habashaa kanatti biyyaa 28tti marra sadaffaa ammas dirqiidhaan warra miliishaatu warra dura keenya himatee fi amma mooyyuu isaanillee ammas taree nama halkanii naannaa sa'a tokkoof walakkaa booddee nama bobba'u dirqiidhaan ammas immoo nama mana hidhaa keessaa baasanii itti bobbaasutti jiru jechuudha. Kun nama dhugaa jechuudha waan haala hin qabneetu waan lafa jiru muka isaallee jira jechuudha. Qeerroof qarree Oromoota kiyaawara dammaqiinsa qabanii obbaasaa jiran qabeenya Oromoo kuma guutuu Oromiyaatti barbadeessaa jiran cinatti amma humnaan gara sanii fe'uun kun Oromoon gara yuuttuu dura jalaa ba'aadha hin jiru. Kanaaf maaltu fala Oromoo maal godhuu qabaa jettu meesin maal dhaamtu keessumaa qeerroo bilisummaa Oromoof maal dhaamtu isin? Isaan kan kan irratti dhaamaa turre akkuma dura dubbachaa turre lolli kun lola sabaaf sab-lammoota ilaallatee miti keessattuu Oromoo kan ilaallatu miti. Ulaa gama kamiinuu jechuudha. Oromoo wanta achirraa barbaadu sin jiru, rasiin barbaadu sin jiru, lafti inni qabu sin jiru, lafti isaa otoo asiin kan taalleen saamam, otoo asiin karaa asii shawaa kaabaa kana otoo saamam, Harargeedhaa otoo saamam, Somaalee otoo saamam, Affaar otoo saamam, lafti isaa lafa isaa dhiisee lafa namaatiif. Du'uuf deemuun kun doofummaa isa dhumaati jechuudha nama. Doofaan ni ta'e jechuudha. Warra gobara fakkaatantu fedhii dhahee deemanillee gobantoota deemee malee sabboota miti jechuudha. Kanaaf lolli kun Oromoo waan hin ilaallanneef Oromoonni Oromiyaa keessa jiran qeerroof qarreelleen ijaarolleen biyyaallee kan jiran jechuudha. Lolli kun lola hin ilaallatu jechuudha. Gocha sanyii duguuggaa qeerroo keenya fixuuf qabeenya keenya barbadeessuuf deemamaa jiru waan ta'eef lolli kun isin ilaallatu harka keessan keessaa fudhaa. Yoo dirqiin dubbii afaan qawwee taatee isin oofte dirree sana hin beeksisallee harka keessan karaa nagaatiin kennadhaati warra loluuf deemta sana harka kennadhaa. Yoo gaafa kennattan isaan gara isin geessan beeku. Wanni tokko waan hojjetame tokkotu jiramatti fakkaata kan ilmaamutti haala sun isin mijaa'uu danda'a waan ta'eef dhaqqanii afaan ibiddaa buutanii waan isin ilaallanneef aasaan kafalina. Gaafa kana dura gaafa jeneraaloonni 11 lolanii gaafa lola xaaliyaanii isaan keessaa namni 9 Oromoodha. Akka Baalchaa Abbaa Narsoo Fatiiti. Isa kanaafuu gaafa tokko Oromoon intarratti Itoophiyaa kanaaf kabaja argatee biratti hin beeku salphina malee maqaa gadaantummaa kennuufi malee arraba malee ashkara ta'uu malee hanga inni Oromoo ati saba guddaa saba beekaa saba akka gaanfa Afrikaa kanaatti jiruudha. Saba sadarkaa addunyaa keessatti beekamee argamee jiru waan taateef itti xiqqeessine bilii dammaqe waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatu ijoollee kan ta'e galaa dhimmi. Kan amma dhageessan kun odeessa guutuu gara Koonyaa Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaatti bilbilee arganne san dhageessifnedha. Maa irratti gara Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Hona Begiitti bilbiluudhaan lola loltoota Koloneel Abiyyiif waraana bilisummaa Oromoo wooboo gidduutti tibbana deemaa jiruu fi ajjeechaa suukanneessaa loltoota Koloneel Abiyyiin hawaasa Oromoo hidhannu maleessa irratti Hona Begii keessatti raawwataa jiru irratti odeessa Oromticha Hona Begii irraa arganne saniif dhiyeessina.
Ammas ammoo turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Godina Wallagga Lixaa Hona Bagii keessatti torbeedhuma kana lolli tokko waraana bilisummaa Oromoo WBO fi loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti ta'ee ture. Erga lolli sun ta'ee sanarratti injifatamanii rukutamanii erga deebi'anii booda gara magaalaaf gandeenii naannoo magaalaa Beegii akkasumas Koboritti ol deebi'uun uummata miidhaa jiru loltoonniif milishoonni Koloneel Abiyyi jedhama. Kanan sinirraa odeeffachuuf jedhee attamitti jirtu? Tayyee kun dhugaadha. Waraanni bilisummaa Oromootii fi akkasuma humni gabroonfataa wayyaanee lola waliin lolanii. Humna gabroonfataa Koloneel Abiyyi. Lola waliin lolanii injifatamanii gara dudduubaatti kan deebi'ani. Miidhama guddaa hawaasa miidhaa jiru, miidhama gurguddaa gadhiisaa jiru, magaalaa Koborratti illee akkasuma hojjettoota nagaallee dararanii maallaqa birrii mana fiduu qabdu, waraana daggaluu qabdu, shameedha fiduu qabdu jechuudhaan namoota hedduullee dabalii badiiru. Mee lolli amma waraana bilisummaa Oromoo WBO fi loltoota Koloneel Abiyyi gidduutti ta'e kun Hona Begii ganda kam keessatti kan inni ta'e guyyaan isaa yoomi? Lolli kan gaggeeffamu torbaarraadha. Akkasuma gaafa lolanii bananii gara Beegiirraanitti lolanii gara Qondaalaatti lolanii gara lachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf soso'an. Waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf Qondaalarraa kan ba'anii gara Bobbeerra ba'anii asiin immoo magaalaa Beegiirraa kan ba'anii gaara kaayii yookaan immoo gara Lophiirra gadi ka'anii aanaa Beegii keessatti sun. Bakka waraanni bilisummaa Oromoo naqaanitti dhukaasanii isa booddee waraanni bilisummaa Oromoo duukaa bu'ee lolee wanta irraa jirullee ardii gallee matreessallee akkasuma pilaajiillee irraa hiikkatee qaamaallee kan harkaan qabatillee qabaa kan adeesillee qabaa ergasii booda isaanii kan kaleessa boodaallee kan badanii kan loltuu milishaa wayyaanee yookaan immoo kan Koloneel Abiyyi irraa badanillee kan kaleessaallee sosso'aa jiru jechuu amma irraa galaa jiru jechuudha badanii. Amma lola torban arraa waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf bobba'an san keessatti warri lubbuu baafatuuf baqatanii bosona keessa faca'anii aguma guyyaa arraa kaleessaa kanatti iyyuu faca'aniitu dhufaa jiru gara magaalaatti jettu. Tayyee gara magaalaatti baqatanii kan ba'aa jiran jira. Obbaree gabaa kan taatti gadda uummatatti milishaan tokkollee kan ta'e uummatillee duukaa beekaa ture uummatattillee dhufaasaa ture qeerroo tokkollee ajjeesee darbe. Koobbarri kun magaalaa xiqqoodha moo baadiyyaadha? Magaalaa xiqqishoodha kan gara baadiyyaati magaalaa Beegiirraa jechuudha. Amma bakka lola sanaa dhaqee WBOdhaan injifatamanii erga baqatanii booda kan wareeree gara magaalaatti ol baqataa jirutu qeerrootti dhukaasee qeerroo ajjeesaa. Ayyee achi irraati waraana bilisummaa Oromoo baqatee bahee qeerrootti immoo dhukaasee qeerroo ajjeesa jechuudha. Waan inni isin gaafatanii alallee waan biraan waan Oromoon dhaga'uu qaba jettanillee itti nuu dabalaa. Ayyee wanta Oromoon dhaga'uu qabu wanta Oromoon hubachuu qabu gochi mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo gabroonfataan kun kaleessa gadda uummata keenyaanii TPLF wajjin bahee TPLF wajjin lolaa TPLF wajjin ajjeesaa ture kaleessa gadda TPLF kan afaan ta'ee miila ta'ee hojiisaa ture Abiyyi isa jedhamu kanaan kaleessa raawwii goobanaa daanqeen uummata Oromoo irratti miliki raawwachiise kan raawwachiisaa ture eebbisa addunyaa fa'aa kan ajjeesisiise kaleessa gadda mucaa ajjeesee haadhaan irra taa'e kan cingiciisaa ture Abiyyi ture har'ammoo deebi'ee uummata Oromoo gara lamarra kumaara taphachiisuudhaaf uummata Oromootiin maal jechaa jira dhala keessan buusaa biyya dhufuulaa jira maallaqa keessan fidaa jira dhuunfaanii sin balleessuudhaaf jedhetti deebi'a kan balleessaa ture Abiyyi ta'uu sanallee uummatni Oromoo akka beeku kan hojjetaa turellee Abiyyi akka ta'ellee uummatni Oromoo akka beeku uummata Oromootiif dhaamsa dhaamuu barbaade. Yeroo garaagaraatti waan impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu jedhu kun uummata Oromoo guddoo burjaajessee kanaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Biyya Oromiyaa walaboomsu moo impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudha? Waraanni bilisummaa Oromoos maaliif qabsa'a? Maaliif qabsa'aa jirrasiniin jedhu yeroo uummata keessatti yeroo isin barsiisan? Uummanni Oromoo hamma mirga isaa argatutti hiika tokkollee argachuu hin danda'u. Utuu mirga isaa hin argatin, utuu eenyummaa isaa addan baafatin kan Itoophiyaadha yoo jedhe hiika maalii qaba? Gabroonfamee jiraachuurraa nuti kan barbaannu hiree keenya murteeffannee mirga keenya kabachiifnee jiraachuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo uummata Oromootiif ka'e qaba. Wanta hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo dirree dhiyaas ta'e biyyeeraas ta'ee shibbaas ta'e wanta inni nuu qajeeshe uummanni Oromollee simatee gullee sibannee fudhannee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa kuffisuudhaaf abdii guutuu qabna.
kamaa isarratti san dhageessifne lola loltoota mootummaa Koloneel Abiy Takkaa'uu nafxanyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti godina Wallagga Lixaa Hona Begii keessatti tibbana deemaa jiruu fi ajjeechaa hawaasa Oromoo hidhannoo maleessa Hona Begii